Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun oduu torbaanii raadiyoo miidiyaa irraa torbaanitti al takkam oduu gurguddoon torban kanaa isinii darbuudha. Ani oduu gurguddoo torban kanaa kan gurra isin buusum Siraayil Sabaati. Yaa'iin dhaabbatummaa raadiyoo saglaffaan magaalaa Jimmaattiin torbee darbe geggeeffameetii jira. Walitti bu'iinsa Finfinnee fi Burraayyuutti uumamee namoonni 28 komishinii poolisii magaalaa Finfinnee Meejar Jeneraal Daggifee Badii beeksisanii jiru. Bara barnootaa 2011tti afaan Oromoo manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hunda keessatti akka baratamu hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Taabor Gabramadiin beeksisanii jiru. Ani oduu wajjin Siraayil Sabaatiin amma oduu bal'innaan. Yaa'iin dhaabbatummaa saglaffaa magaalaa Jimmaatti geggeeffamee jira. Bal'inni oduu kanaa kan qindeesse jaatanii abdii akka itti aanutti qindeessa. Yaa'iin dhaabbatummaa saglaffaan dhaabbata Dimokiraasaa Uummata Oromoo mata duree yaada mo'ataa injifannoo caalmaaf jedhuun fulbaana 9 bara 2011 magaalaa Jimmaatti bifa ho'aa ta'een geggeeffamee ture. Sirna baniinsaa istaadiyeemii Yuunivarsiitii Jimmaa bakka hirmaattonni 7,000 ol argamanitti kan eegalamedha. Yaa'ii kana irratti namoonni 66,000 sagaleedhaan yoo hirmaatan 250 ammoo taajjabdummaadhaan hirmaatanii jiru. Sirnichi muummeen ministeera Itoophiyaa fi dura ta'an dhaabbata Dimokiraasaa Uummata Oromoo Dr. Abiy Ahmedii fi itti aanaan dura ta'aa dhaabbata Dimokiraasaa Uummata Oromoo fi pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa haasaya baniinsaatiin kan banan yoo ta'u, haasaya baniinsaa pireezidaantii Lammaan eegalaniin dhaabbanni Dimokiraasaa Oromoo dhaaba rakkoo hamaa fi xaxamaa keessa kan ture yoo ta'u, bu'aa bahii fi aarsaa olaanaa kafaluun injifannoo har'a arganne kanaan nu gahee jira jedhan. Dhaabni kun saba Oromootiif umrii isaa keessatti seenaa guddaa gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin hojjetee jira. Faallaa kanatti ammoo seenaa isaa keessatti waan saba kana saalfachiisuuf mataa gad qabachiisu hojjetee jira. Haa ta'u malee qabsoo qeerroo fi qarreen waggoottan darban godhaa turaniin yeroo dhiyootti keessoo isaa gamaggamuun haaromsa taasisuun qabsoo qeerrootti dabalamuun saba isaa injifannoo caalmaatti ceesisee jira. Dhaabbanni Dimokiraasaa Uummata Oromoo haaromsa geggeesseen Oromoo tokkoomsuu danda'ee jira. Dhaabichi siyaasaa duubatti hafaa biyya kana keessa ture jijjiiruuf murtee gurguddoo murteessuun uummata Oromoo bira taree sabaaf sablammoota biyyattii fayyadamoo taasisee jira. Maqaa siyaasaatiin kan bosona jiran biyyatti deebisuun danda'amee jira. Kan mana hidhaatti dararamaa turanis baasuun danda'amee jira. Kanaaf ammoo icciitiin isaa tokkummaa fi tokkummaa qofaadha. Kanaaf aktivistoonni paartileen siyaasaa amma biyyatti deebitan tokkummaa akka qabsooynu waamicha koo dhiyeessuun barbaada jechuun muummicha ministeeraa kan gara waltajjiitti affeeran kabajamoo pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaati. Gama biraatiin bakka dhaabboliin ollaa Oromiyaa ergaa baga isiniin gahee dabarsanii jiru. Dhaaba sochii Dimokiraasaa saba Amaaraa irraa obbo Nugisuu Xilahuun ergaa isaanii yoo dabarfatan, gama adda bilisummaa uummata Tigraayin Abrahaam Takestee ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Uummata Kibbaa fi Sumaalee irraayis ergaan wal fakkaataan darbee jira. Paartiilee maqaa Oromootiin qabsaan irraayis ergaaleen garaagaraa darbanii turan. Haaluma kanaan paartii KFO irraa obbo Baqqalaa Garbaa, paartii ADO fi ABO irraa Dr. Diimaa Nagawoo, ABO Shanee irraa immoo Ibsaa Nagawoo ergaa baga geettanii fi tokkummaa Oromoo calanqisiisan dabarsanii jiru. Yaa'iin dhaabbatummaa saglaffaa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo kanaan murtiileen gurguddoon garaagaraa darbanii jiru. Dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo moggaasa maqaa gara paartii Dimokiraataa Oromoo fi asxaa fi faaruu isaa geeddaree jira. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoonni buleeyyiin 14 kabajaa fi jaalalaan soorama baasee jira. Hooggantoonni kunneenis obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Geetaachoo Badhaanee, Ambaasaadar Kumaa Dammaqsaa, Ambaasaadar Girmaa Birruu, obbo Daanyachoo Shifarraa, obbo Dirribaa Kumaa, obbo Isheetuu Dasee, obbo Tafarrii Xayyaaruu, Ambaasaadar Diggifee Bulaa, obbo Shifarraa Jaarsoo, obbo Abarraa Hayluu, Ambaasaadar Suleyman Daddafoo, obbo Itifaa Tolaa, Ambaasaadar Giiftii Abbaasiyyaa geggeeffamanii jiru. Gama biraatiin paartichi miseensota koree giddu galeessaa 81 gara 55tti gad deebisuun raggaasisee jira. Akkasuma koree ODT nama 7 filatee jira. Itti fufuun paartichi koree hojii raawwachiiftuu nama 7 filatee jira. Dr. Abiy Ahmad, Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa, Dr. Warqinaa Gabayyoo, Aadde Adaanech Abeebee, obbo Addisuu Araggaa, obbo Shimallis Abdiisaa, Dr. Alamuu Simee, obbo Fiqaaduu Tasammaa,
obbo Biraanuu Tsaggaayee fa'aa murteewwan gurguddoon armaan olitti kaafaman kunneen fudhatee kan xumurame yoo yaa'iin dhaabbatummaa saglaffaan paartii Dimokiraasaa Uummata Oromooti. Yaa'icha ibsa ejjennoo qabxii 9 qabuun yaa'iin isaa xumuramee jira. Gama biraatiin muummichi ministeeraa gama waltajjiitti wayita dhufan waamicha gadaa deebisuu fi tokkummaa Oromoo awwaattanii baga dhuftan jechuun haasaya baniinsaa kan eegalan dura taa'aa dhaadhiyoo fi muummee ministeeraa FDR Dr. Abiy Ahmedidha. Iccitiin injifannoo kennaam sirna gadaatti deebi'uudha. Oromoon falaasama dimokiraasii addunyaan hin beekne sirna gadaa kalaqeetii jira. Miira moo'ichaatiin ammas sirna gadaa abbootiin keenya nu dhaalchisaniin injifannoo caalmaatiif kaanee jirra jedhan. Oromoof kan tolum tokkummaadha. Oromoon hammachuun guddifachuu fi jaalachuu nu barsiiseetii jira. Oromoon waraanee injifachuu beeka. Waraana ammoo jechaanii miti gochaan beeyna. Garuu Oromoon booji'ee guddifata malee booji'ee hin ajjeesu. Booji'ee ajjeesuun aadaa Oromootii miti. Oromoon moo'amee cabee gabrummaadhaaf tole jedhe jilbiiffatee hin beeku. Baarootumsaa fi Hayilee Fiidam bara dukkanaatti dammaquun qabsaa'anii turan. Garuu waan ummanni baay'een duuka hin ka'iniif diinotaan karatti hafaniitii jiru. Bittinnaa'uu caalaa ilaalcha moo'ataadhaan mari'ataa tokkummaadhaan injifannoo amma argame eeguuf sadarkaa olaanaatti ceesisutu murteessaadha. Oromoon dhaabota maqaa isaatiin gurmaa'anii oli amma Oromoon sirna isaa ganamaan sirna gadaatti deebi'uudhaan rakkoo Afrikaatiif furmaata haaraa qabatee ka'ee jira. Injifannoo har'aa kana ibidda keessa darbinee arganne. Injifannoo ibidda keessa darbinee argannee fi itti gaafatamummaa biyya bulchuu nutti kenname dhiifne yoo teenye boonye Oromummaa qofaa miti biyya guutuu salphachiifna. Akka abbootii keenya karaa dheeraa deemuu yoo barbaanne gaanfa Afrikaa ijaaruudhaaf tokkummaan keenya cimsuu qabna. Yaa'ii dhaabbatummaa saglaffaa gaafa dhufu moggaasa dhaabaa ijaarsaa fi hooggansa haaraa qabatee qabsoo wal harkaa fuudhuudhaan kallattii haaraa saaqa. Waraana miidiyaa diinagdee fi siyaasaa diinii nurratti banuu qolachuudhaaf qophiidha. Olaantummaa seeraa ni kabachiifna. Namoonni ganama Oromoo fakkaattanii galgala diina fakkaattan gocha xawalwallummaa kanarraa of qusadha. Oromoon xawalwallummaa hin barbaadu. Oromoon kana booda jaarmiyaa siyaasaa cimaa lama yoo guddate 3 qofa barbaada. Kanaaf dhaabonni siyaasaa daldala siyaasaa dhiiftanii gara tokkummaatti akka dhuftan jechuun haasaya isaanii kan goolaban muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi dura taa'aa dhaabbata Dimokiraasii Uummata Oromooti. Walitti bu'iinsa Finfinnee fi Buraayyuutti uumameen lubbuun namaa 28 ol du'u Komishiinarri Komishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee Meejor Jeneraal Daggifee Badhiin beeksisaniitii jiru. Rakkoo magaalaa Finfinnee fi Buraayyuutti uumameen lubbuun nama 28 darbuun Komishiinarri Komishinii Magaalaa Finfinnee Meejor Jeneraal Daggifee Badhiin ibsa fulbaana 14 laataniin beeksisaniitii jiru. Walitti bu'iinsi kan uumameen qeerroo Oromoo hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simachuuf handhuura Finfinnee magaalaa abbaa isaatti alaabaa fannisuu fi qarqara aspaaltii halluu alaabaa dibuu irratti qaamonni jijjiirama biyyattii keessatti dhiigaa fi lafee Oromootiin injifannoo dhufe kuffisuu barbaadan walgurmeessuun qeerroo karaa nagayaatiin simannaaf qophii taasisaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu eegalaniin walitti bu'iinsi jalqabe. Walitti bu'iinsi kun gaafa fulbaana 2 bara 2011 naannoo Gullalleetti kan jalqabe yoo ta'u itti fufuun hanga fulbaana 7 bara 2011tti deemee jira. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduu gurguddoo torban kana kan isinii dhiyeessaa ture ani Israa'el Sabaati. Waahilli koo jaatanii abdiitiin ogeessi teeknikaa Jundee Ashirii oduu gurguddoo biroo torban dhufu qabannee hanga dhiyaannutti hangasittuu turtii gaarii.